Hojii koomediitiin hedduu kan beekamu dargaggoo Ola Deemaan Sooraa Abdataa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee naannoo Jamoo Tokkoffaa Hoteela Iivolaa jedhamutti kutaa dhiqannaa keessatti du'ee argamuun himame. Guyyaa kaleessaa jechuunis adoolessa 26 bara 2023 magaalaa Finfinnee naannoo Jamoo Tokkoffaa Hoteela Iivolaa jedhamu keessatti akka sa'aatii biyya sanaatti halkan keessaa sa'aatii 5tti ajjeefamuunis dhaga'ameera. Sooraa Abdataa hojii koomedii gama miidiyaa hawaasaatii fi waltajjii irratti hojjetuun dinqisiifattootaa fi jaallattoota hedduu kan horate yoo ta'u, abdii wiirtuu koomedii Oromoo ture. Sababni du'a isaatii haga yoonaatti wanti adda ba'e hin jiru. Yeroo nuti oduu kana qindeessinetti maatiis ta'ee qaamolee nageenyaa irraa odeeffannoon du'a isaa wajjin wal qabatee eenyuu fi akkamitti raawwate jedhuuf deebiin kenname hin jiru. Kottuna basi yaada diego wanjala la jara na malatafe jalatti sheesene na nyaalafe darbatame gaatantare yoo kufade danka echite sitafe jalatti sitafe filate sitafe wanchite sitafe jalatti sitafe Sooraan akkamittiin ajjeefame kan jedhu odeeffannoo qulqulluun amma nu ga'ee waan jiruuf odeeffannoo kana kan isinitti himnu ta'a. Kan inni ajjeefame kaleessa naannoo sa'aatii 12tti hanga sa'aatii 2tti hiriyoottan isaa waliin akka ture baramee jira. Hiriyoottan isaa erga gargar ba'anii Sooraanis gara manaatti erga galeen booddee naannoo sa'aatii 2 walakkaatti dubartiin takka itti bilbiltee Sooraa gara hoteelaatti akka waamte guutummaa guutuutti bira ga'amee jira jechuudha. Dubartiin kun erga waamteen booddee maaltu ta'e kan jedhudha. Isa dura Sooraan yeroo hojii koomedii garaagaraa kana magaalaa Finfinnee keessaa olii gadi naanna'ee hojjetutti namoonni saba garaagaraa saba biraa ta'an keessattuu afaan Amaariffaa dubbatan Sooraadhaan si ajjeefnaa ni duuta'atii jedhanii akka doorsisaa turan Sooraan hiriyoottan isaatti kana dur himee ture jechuudha. Hiriyoottan isaa kana keessaa maqaan isaanii namoonni akka hin dhaamne barbaadan odeeffannoo kana nuun gahanis akka itti dhaadachaa turan jechuudha. Sababni isaa Sooraan xiqqoo beekamtii argatee uummata Oromoo biratti beekamtii waan qabuuf inaaffaarraan kan ka'e akka kana ittiin jechaa turan beekamee jira jechuudha. Egaa erga akkasiitii guyyaa kaleessaa maaltu ta'e? Ergasiitii dubartiin waamte kun jechuudha maaliin akka goote isheen beekamuu baatus odeeffannoon gama sanaan ba'e akka jirutti hoteela sana keessaatti Sooraan kan inni gara hospitaalaa geeffamee ture naannoo halkan sa'aatii 7 akka ta'e dhaga'amee jira jechuudha. Walumaa galatti dubartiin galgala sana bilbiltee waamteef eenyummaan ishee ammatti beekamuu baatus garuu mana seeraatti hidhamtee akka jirtu adda ba'amee jira jechuudha. BBC'n afaan Oromollee barreessee jira kana namoota wabeeffatee jechuudha. Sababni inni ajjeefamuu danda'uuf inni biraan namoonni wantoota biraa haasa'u durbatu ajjeesee yookaan namatu waraanee ajjeesee jechaa jiru yookaan gama biraatiin Sooraan doorsisa kana hundumaa hiriyoottan isaa tokko tokkotti illee himee akka jiru beekameera. Haa ta'u sanas Sooraan kan inni ajjeefame harka namaatiin shirri xaxamee akka ajjeefame dubartiin isa ajjeeste yookaan isa ajjeesiste jedhamuu baatus harka keessaa qabdu mana seeraatti dhiyaattee jirti. Harka poolisii jala akka jirtu illee dhaga'amee jira. Odeeffannoo mucaan kun akkamitti du'e maaliif du'e kan jedhu irra jalaan jala buunee kan isin beeksisnu ta'a. Aganatti viidiyoo kana waliif qooda odeeffannoo jiru namni hundumtuu dhugaa mucaa kana baasuuf tattaafachuu qaba. Sooraa Abdataa Finfinnee naannoo Jamootiin du'e ergamiim. Sooraa Abdataa nama aartii diraamaa garaa garaa hojjechuun beekamu yoo ta'u dhiyeenyatti hojii haaraa waliin dhufaa jiraachuu isaa isa beektonni ni himu. Reeffi aartist Sooraa Abdataa yeroo ammaa hospitaala Phaawulos seenee qoratamaa jiraachuus odeeffanneetii jirra. Finfinneen dachii dhiiga ilmaan ishee dhugaa dhageesse yoo ta'u
keessattuu ilmaan Oromoo quuqama saba isaanii qaban kanneen aartii saba isaanii guddisan laafina tokko malee nyaachuun Oromoof qe'ee gaddaa erga taatiin bubbultee jirti. Artist Sooraa Abdataa dargaggeessa lafaa dhufaa mooraa aartii Oromoo keessatti hojii gurguddaa hojjechaa jiru yoo ta'u dandeettii aartii isaatiin saba isaa bohaarsuun beekamtii nama qabudha. Dargaggeessa bakka yaadee ga'uuf jooree jaawwaruu galma isaa hanqachuun adoolessa 27 ganama kana jeefamee reenfi isaa argamee jira. Akkaataan ajjechaa isaa fi eenyummaan namoota ajjeesanii haga ammaatti beekamuu baatus namoonni ijaan argan akka jedhanitti Sooraa Abdataan magaalaa Finfinnee naannoo Jamoo jedhamee beekamu mana dhiqannaa keessatti ajjeefamee argame. Yeroo ammaa kana reenfi isaa poolisiidhaan fuudhamee qorannoof hospitaala Phaawulos jiraachuu beekameetii jira. Bishaan baaroo dhiqdhiqaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa billiqaa gaafa duutuun beekanii jettee biliqa deemte murattee ree garaa kee isa qabsaa baateef akkam goote karaa kee jirta jedheen ta'a moo duute jedheen amanaa biyyaa namana akkamiin amana reen amanu. Hireen koo kana ture beekuu baadhu san duraa nagaatti yaa fira koo fagaadheera sin duraa utuun kolfee hin kuufiin namurani kichuu koo karoora baay'een qabaa maamna dhorkan abjuu koo hacee koo utuun faarsuu ofitti na waammatee gadheerri Inumaan tiksee malekuu latoo ashuffee baddaa loon hin gaabbisu. Nagaatti ka qeerroo koo nagaatti ka qarree ani boqodhee taa'eera gootota du'an tarree ilaamee Oromoo koo abbaa daalee abbaa shaanqoo du'at qalbii na butee an wallaaleera waan koo garaa kiyya na nyaatte nan wallaale akka ishee dachee Oromiyaarra gadda gurraacha keessee qabsoon nagaa jettee otoon boqotiin teessee gaddaaf gadadoof laatte garaa haadha sideesse yaaddeetu deemtee laata bakka magarsaa barii moo ekeraa jaagamaatu dhufee si waame tarii atoo garaa kee guutuu saba keef kuuftee kaata maal taatee jarjarte ree eebbisaa yaaddee laata moo usmayyoo muusaatu koon na laalisiin jedhee onnee kee jabduu sana ija isaan arguu fedhee mee himadhu goota koo maal mufattee godaantee lammii keetti odoon himiin du'a jala kan aanti seenaa lallabuu keetu si ganee laata tarii kan baatee achiin haftee unuun dhoksitee marii yaa jabaa haati deessee goota qooqni kiilolee gumaa kee baasuuf jirra qeerroof qarreensiif lolee hangafti calmaayyuu qaalii saba isaaf dawaa maal goona ree sanyii koo gadgalootu si nyaate mee maal abjootte laata wayita manaa baate siin of harkaa dhabnuy kaayyoon kee nurkaan buune laphee Oromoo keessaas ni jirta atin duune seenaa ati aggaamtes hinafu nutu kaasa qeerroon hundi wal taanee gumaa kees nutu baasa.